guys, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum ashama arkafuni kawajamtootaaf ordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isinaa qaqqabu biyya alas biyya keessas warreen jirtan hunda keessanuu obboleeyyan kiyya qaali ega bannee jirra bannee immoo deebinee haaluma qilleensaan nu balleesse inshallah ani gaayeroo mara numa badaanii deebi'aan hin badaanii deebi'a jiruun naaf hin taane haalli qilleensaas naaf hin taane ega fulli kiyyalee waan naa ta'e fakkaata hundaafuu keeriidha isin irraa badeera dhugaa dubbatuudhaaf hedduu isin irraa badeera mudannoo tokko tokkoon na mudatee isin irraa badee egaa waan hamtuus miti waanuma mishaadha waan rabbiin ittiin nama qore hundayyuu gaa alhamdulillah jennee biruma darbaa jirra isiniin jedha obboleeyyan kiyya hundaafiyyuu gaa har'a waan kun isiniif deebitee jirti akkuma durii waliin ni buhaarraa wal barsiifna jedhee abdii qaba har'a gaa deebi'ee jira hordoftootaaf kabajamtoota kiyya baduu kiyyaaf egaa na of galchaa jecha mee har'a viidiyoo muraasa isiniif waraaba buna dhaabbataa jira buna akkanani buna jaalladhullee hundi keessan ni beektu kanaafiyyuu buna waliin dhugaa haasofnu maaliif badde waan koon warri jettanis waaniifin bades muraasa isiniifin hima inshallah keeruma irratti banne deebinee jirra isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya Chattiin muchaadha chaabbaa gaaddisee garaana maraatti yoo ilaalan foolas qeensa miila isheetii kaasaa ijoolleen hedduun na gaafataa turtanii karaa tiktookillee karaa waatsaapillee karaa imoo kiyyaallee karuma hundaanuu karaa namaatillee na gaafataa turtanii egaa waan koon maaliif baddee maal taatee warreen maaliifan hundi keessanuu hedduu galatoomaa isiniin jedha hordoftootaaf kan gootaate leensa kan hafe maal himu anumaaf naadhiisa iyo na taa'u kana taa'u amma rifeensa mataa ishee ilaala kan gootaate leensa kan hafe maal himu anumaaf naadhiisa galatoomaa warreen maal taatee baddee nagaarratti baddee jettanii na iyyafattan hundi keessanii galata guddaan irraa qabdu dhugaadha baduun kiyyallee dogoggoras ta'u naan jetuu dhabeetu akkas baatii lama guutuuf deemee gambadee jechuudha tooruma feesbuuk irraayyuu jechuudha yeroo tokko gogaa karaa isinii yaadiin qormaan hedduun isinitti dhufuu danda'a erga guyyaa wal barreeti iftuutoo anaaf dawaadhaati mina hilii jaalalaanu nan dagatiin nu wal dagachuun qabnu onnee kan koo keessa seente amma dhumaa halka biraa waan barbaadu garuu har'aaf nageenyuma kiyya isinii ibsuun dhufe kanaafiyyuu nageenya kiyya isinii ibsuun boodammoo waan na mudates waan akka ta'es maal akka ta'es isiniif ibsaa hordoftoota keenya bunni kun yoo isin urgaa'e yoo isin qaqqabe urgeeffadhaa buna bareedaa isiniin jedha kun akka biyyaas ta'uu baatu bareedaadha jennee yaadna hundaafiyyuu waa hunduu kan rabbi jedhe ta'a nas fakkaate sis fakkaacha danuu baasuuf kan oolu itti yaade dhufee yeroon bira ga'uun oolu farda kan keenya taphattoon kaachisanii durnoolu beeknaa bollu wallaalchisanii farda kan keenya taphattoon kaachisanii durnoolu beeknaa bollu wallaalchisanii egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa kunoo akkuma argaa jirtan ixaanni kiyyallee hedduu namatti tola aarrisaa jabanaan kiyyallee hedduu bareeddii garuu bunallee kophuma kiyya dhugaa jira dhugaa dubbatuudhaafi hollaallee numa qaba yeroo baay'ee buna hollaa faana dhuguun nan gammachiisu dhugaa dubbatuudhaafi yaw abbaan manaa kiyyallee baay'ee hin fedhu kophuma kiyya taa'ee yoo dhuge fedha
yeroo baay'ee nu dubartoonni yoo waliin baay'anne ka wal qisaasessinaa xiqqoo wal tuttuqnaa kanumaaf jechaadha. Garuu ka'anillee baay'ee natti hin tolu dhugaa dubbatuudhaaf nama faana taa'ee akkas buna dhuguuni. Garuu hiriirtiin kiyya takka ni jirti. Ishiin illee akkuma kiyya nama dalagaati yeroo hin qabdu waan akkasii nama faana qaaquuf taa'uudhaaf. Ishii qofa faana dhugna buna jechuudha torbanitti si'a tokko waan akkasiiti. Kanumaaf iyyuu nama jibbaa yookiin waan akkasii osoo hin ta'in hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Namni kun egaa isin irraa dheenfitaniiyyuu jechuudha keessattuu magaalaa kana keessatti namni isin irraa dheenfitaniiyyuu dubbii manatti isinii fida. Dubbuma namaa baqaa fi kan kophaa keenyas bunas dhugnu kan kophaa kiyya yeroo baay'ee na argitanii magaalaan kun guutuun Oromoodha. Garuu yeroo baay'ee namatti hin dabalamu. Jibbaa namaa osoo hin ta'in namni keenya keessattuu ijoolleen keenya xiqqoo rakkoo ni qabna jechuudha. Yoo walitti dhiyaannes akka inaaffaa nu godhaa yoo walirraa fagaannes immoo akka kormaa waliin jenna keer hundaafiyyuu ani nama jibbaallee hin qabu nama kamuun hin jaalladha. Egaa haaluma yerootu addaan nu fageessee isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa. Buna kana ka yeroo baay'ee isiniin jedhaa osoo wal bira jiraannee waliin dhugnee natti tola ture. Garuu gaafa keenyatti ammaatu hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa aga dhugumaa sagantaa kiyyaa ammallee na duukaa bu'aan affeerraa kiyyaa. Hello guys, welcome to my YouTube channel.